Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha buleeyyan kiyyaanis nagaa qaba alhamdulillah. Arra sagaleen tiyya sirrii miti. Diifa kaatuna jira qufaan jira yoo sirra bashes dhiifama yoo isin qufais dhiifama isin jecha. Application bareedduu takka jechuudha. Ara application hedduu bareedaadha. Application kun application bara 2018 keessa baay'ee filatamaa tokko annaaf ta'ee jira. Isinis akkasiniif ta'u abdiin qaba. Application fakkeenyaaf wantoota nuti telefoona keenyarra fayyadamnu waan bilbila keenyarratti fayyadamnu jechuudha. Muuziqaa ta'u hadiisa waan adda addaa sagalee hadiisa raayyaa waan manzuuma gargaraa haa ta'u jechuudha. Sagalee xiqqaa qabu sagalee nuuf guddisu. Akkasuma application kanarratti jechuudha VOA Live radio sagalee Ameerikaadha Live jechuudha. Akkasuma warroonni afaan gargaraa beektan afaan Ingiliishiin waan hunda jechuudha. Application kun waan hedduu ifirraa qaba. Ammallee muuziqaalee gargaraa irratti jechuudha. Fakkeenyaaf raayyaa irratti footoo keessan kaa'u yoo feetan footoo raayyaa irra kaa'u muuziqaa feetan irratti ofii keessanii dalagu jechuudha. Footoo barbaadan application baay'ee bareedduu takka jechuudha. Application kunoo isa kana application kana jechuudha. Application kana Play Store irraa argattanii garuu Play Store irratti mallaqa isin gaafata. YouTube kiyya jala isin kaa'u YouTube kiyya san jala yoo goofattan baay'ee bareedaa tokko. Double Space jama double isa kana jechuudha. Double Wist Proja mallaqa isin gaafata isa kana jechuudha. Isin yoo Play Store irra katabdan mallaqa isin gaafata $1 bitama. Garuu YouTube kiyya jala free buufattan jechuudha. Ankaniin bitee jiru isin free buufattan ogguun raggattu YouTube kiyya jala seentanii jechuudha. Baay'ee bareedaa tokko jechuudha. Application baay'ee bareedaa tokko mee baneetiin isin agarsiisa wantoota inni qabu. Fakkeenyaaf jalqaba isin hayyama qofa isin gaafata hayyama ni kennitanii fi Allahu ka jedhu jechuudha. Eega haala kanaan isiniif bane waan barbaadan filachuudhaa fi iddoo gubbaa kanarra jechuudha. Iddoo kanarra ni tuutanii eega asirra tuutanii ka barbaadan irratti filachuu dandeessan jechuudha. Artist kan jiru playlist akkasuma folder waa hunda qaba jechuudha. Garuu hunda akka bakka takkatti isiniif fiduuf soong tettanarra tuutan jechuudha. Iddoo soong tettanarratti guutuutan haala kana muuziqaalee isin keessaa qabdan akkasuma hadiisan isin keessaa qabdan waan audio ta'e guutuu isiniif fida jechuudha. Hogguunni haala kanaan isiniif fide fakkeenyaaf mi'a nama muuziqaa tokko irratti hogguu fakkeenyaaf yookiin ammoo hadiisa wahii irratti hogguun haasofsiisuu barbaade keessaa filadhee jechuudha. Kaniin barbaade irratti gattu isin agarsiisa. Fakkeenyaaf mi'a raayyaa kanarratti haa tuqu kun akkuma agartan raayyaa kanarratti hin tuqaa jechuudha. Jalala diniti bakasta abamo wale biya dunia kunim bekamu ya rabbi na eki wana rahegamu udesende mero hala kana isin tabaki wajale kuno jala kana isinkadenamu au fele wajhillah bika kana tuitan jala kana kuno bakka nama qubantu kujiru kana isa kana tuitan akkanatti haala kana deeffattanii jechuudha. Eega haala kanarra deeffattanii mi amma taphachiiseetiin isin agarsiisa sagalee wanni dhaabeef isin agarsiisuu fi fakkeenyaaf asirratti tuqee anamma haala kanaan sagaleen dabalu garuu inni ofii isaati sagalee waan sagalee hin jala kanarratti yonde katumbe kinjecha wako fadde anil manamati yo wa mujujade sagalee jedhagaruu baasii sagalee natti mana kursa yonde wa mujade kana amma fanjabe hubbuura asirratti osoo sagalee takkan dabalin ofii isaati sagalee hageenni dabalu isinummaa eegame asirratti hin tuqa wantoota kamiin hunda irratti beeffadha jechuudha. Akka barbaadetti ka sagalee fudhatu sagalee qal'asee ka sagalee qal'asu sagalee furdisee ka sagaleen isaa immoo hedduu beezii isaa jechuudha wal qixxaa kan ta'e haala kanaa wal qixxeeffadha jechuudha. Akkuma nama jiippaarsi fayyadamu jechuudha. Akkuma agartan kana amma mee fakkeenyaaf sagalee kana dhaga'uu jirtanii osoo sagaleen daballee asirratti akka inni sagalee dabalu isin agarsiisa. Kun osoo ani kamiinuu sirreessin sagaleen dabalu. Sikadanna rabbi bismika la la nasidannu milkesi karanke tujala ummanni nama waa beeku faana see ambaka islaami turture waati koo dhagaye bakka jiru gahee bakka jarre gahee arra bakka jiru yeroo laale gahee
argine addaan fagoote. Garaagarummaa kun Wallaaluma wajjin qalbiin nadamee. sagaleen dhageessan jeetii yaada garaagarummaa jiru laala. Sagalee lallabee gurraan isin gahee. Namnis naaf dhagahee. Anamma sagaleen kiyya waan cufamuufin isin agarsiisuun natti ulfaate fakkeenyaaf asitti sagalee barbaadan kan muuziqaa san bantaniiti iddoo kana tuuxan jechuudha. Kunoo iddoo akka niitoorkiidha tuttuqaa ollee iyyaatu tana keessa bakka tana tuuxan jechuudha. Hogguu as tuuxanii hogguu bakka tana tuuxan jechuudha. Haala kanaan isinii dhufa. Kun hundi wantoota sagalee wal qixxeessu jechuudha. Kun akkuma gartan kana kun hundi isaa sagalee akka sagalee dabaluu akkasuma akka furdinaa fi qal'ina sagalee dabaluu ka ol kaasu akkasuma ka dibbeen itti heddummaate irraa qal'isee jechuudha kan nuuf tolchu. Mee fakkeenyaaf isin agarsiisuudhaaf muuziqaa barbaada. Muuziqaan hin qabaasaa sirra isinuma agarsiisuu fi kaan muuziqaa fakkeenyaaf. Amma hogguu isa rakkisee normaala deebisama iddoo makanaan cufa jechuudha. Iddoo kanaan cufa jenna. Hogguu sana cufanii qadhasaa jijjiirama sagalee kanaa. Ni dhageessan jechuudha. Sagaleen amma xiqqaatee jira jechuudha. Baay'ee xiqqaatee jira. Hogguu kanatti dabaleef maaf dabala? Hogguu kana jechuudha. Haala kanaan jechuudha. An amma isin agarsiisuun hedduu natti hin mijaa'u. Fakkeenyaaf Abdurrahmaan Hussein kan amma sagalee haasa'uu jiru kana iddoo jalaa kananii dhufa iddoo kananii dhufa hogguun ana sii bane jijjiirama jiru nama caqasaa jiru hogguun bikka tana bane sagalee silkii xiyyaa dabaluutti hin jiru asirratti ilaa sagalee silkii xiyyaa kan seen sagalee silkii xiyyaa osoo hin ta'in achi booda irratti sabab galmeessite seenaalee jajjaba sabab galmeessite seenaalee jajjaba biyyaaf galmeessite seenaalee jajjaba afrikaaf galmeessite seenaalee jajjaba addunyaaf galmeessite seenaalee jajjaba cufa sagalee haga siddeetti kan hundarra qubni waa hedduu hojjeta haala kanaan jechuudha kan isin irra deemtanii takka takkatti ilaallattanii jechuudha. Fakkeenyaaf Abdurrahmaan Hussein kana yooniin footoo kiyyarra godhachuu barbaade laaftumatti jechuudha. Iddoo gubbaa kana nin tuqaa iddoo tuttuqaa gubbaa kana jechuudha ni agartan jeetii yaada kun iddoo sarara gubbaa sadeen tuttuqaa tana nin tuqaa footoo kiyya yoo irra godhachuu barbaade jechuudha. Eega achirratti tuqee booda jechuudha. Footoo irra godhachuudhaaf asni tuqnaa. Fotoon as keessaa miti dhiifama of duubanii deebitanii fakkeenyaaf amma kunuus amma raayyaa kana ni agartan jeetii yaada. Raayyaa kanarratti fakkeenyaaf footoo kiyya godhu yoon hin barbaade yookiin ammoo footoo raayyaa takka yoon hin godhuu barbaade sarara tuttuqaatu fuula kana dura jira ni agartan jeetii yaada. Sarara tuttuqaa sadeen tanarra ni tuqaa. Isii tanarratti eegaan tuqee booda kunoo haala kanaan nu dhufa jechuudha. Kana keessa edit network jettu art ka jettu jira jechuudha. Edit artwork ka jettu jira isii kanarratti tuqaa jechuudha. Isa kanarratti eegaan tuqee gubbaa kanarratti raayyaa abbaa maccaa kajuu maqaa isaa nuuf fidee jechuudha. Fuula duratti ammoo mallattoo footoodha. Fuula dura kana jira jechuudha. Kunoo isii tanarratti tuqachuudha. Fuula dura jirtu tana ni agartan jeetii yaada. Isii tan tuqachuudha. Waan akka footoo jirtu tana. Isii irratti hogguun tuqee noormaalii kara footootti nu erga jechuudha.
amma fotoo barbaade filadheetiin irra kaa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf fotoo kiyya kana yoo irra kaa'uu barbaade kunoo akkuma agartan kana fotoo irratti hogguun gattuqe haala kanaan raayyaan kunoo fotoo kiyyaan bahee jira jechuudha. Amma raayyaa irratti hogguun gattuqe bifa agartan kanaan fotoo kiyyaan taphatu jira. Hatta fotoo kana fakkeenyaaf amma kan barbaadan jechuudha. Kana hunda isaa fotoolee garagaraatiin irra godhachuu dandeessan jechuudha. Normaalii amma fakkeenyaaf kama barbaadan kana hunda irraa jijjiirachuu ni dandeessan jechuudha waan ofii barbaadanitti. Amma fakkeenyaaf yoo kanarraa jijjiiruu barbaade kanuma fuula dura jiru kanarratti hin tuqa jechuudha. Kanarratti eegaan tuqee booda kana keessa kun edit artwork tetu jira. Edit artwork kanarratti hin tuqee achi booda mallattoo fotoodha kan fuula dura jiru kana isarratti hin tuqa. Gara library foto gallery keessanitti isin erga ichi booda foto barbaadan jechuudha. Foto barbaadan irra gattuutaan normally ifumaaf irra gala jechuudha. Kunoo akkuma agartan amma fotoon amma kanarratti naa gala jechuudha. Haala kanaan waan baay'ee bareedaa tokko jechuudha. Mee ammallee waan biraa tokkoon isin agarsiisa. Fakkeenyaaf yoo amma sirba kanarratti jechuudha. Raayyaa kanarratti amma fakkeenyaaf hogguun galgala rafuu haasoysiisaa if bira kaahee rafuu fedhee sa'a fedhe irra guuttadhee sa'a sanitti ofii isaatiif akka cufamu godhuun danda'a jechuudha. San godhuudhaaf iddoo gubbaa kana sarara tuttuqaa gubbaa kanaan hin tuqaa eegas tuqee booda jala kana jechuudha. Kunoo akkuma agartan kana jechuudha. Sleep time tetu jira jechuudha. Sleep time tetu jira. Isii kana kunoo sleep time tetu jira jalarraa ol lammaffaa tetu isii irratti hin tuqaa jechuudha. Ichi booda sa'a fedhe sekondii fedheen hin guuttadha sa'a amma jiru irratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf sa'a amma jirurraa daqiiqaa 13 booda yoon akkanaa cufamu barbaade isarratti guutee achi booda kunoo duula jiru kana jechuudha. Seat time tetu irratti okay godha jechuudha. Haala kanaan yeroo sa'aan sun dhumatte daqiiqaa hangan barbaade san hogguu dhumatte ofii isaati uf dhaamsaa jechuudha. Dhaamtii jechuudha silkiin teenya. Hedduu anamma fakkeenyaaf keessaa isin agarsiise malee waan babbareeda waa hedduu qabaa jechuudha. Akkasuma asirraa yoo fakkeenyaaf sagalee yaamichaa irratti godhachuu barbaadan kun asuma jechuudha. Saaxaas ringitoonii kajuu kanatti jechuudha. Seet as ringitoonii kajuu kanarratti tuuxaniiti achirra godhachuu dandeessan jechuudha. Inni waa hedduu qabaa an keessaa hin takka takka isin agarsiise jechuudha. Akkasuma yoo ammoo viidiyoo fakkeenyaaf taphachiifachuu feetanii iddoo kanani tuuxanii iddoo sarara kanneen jechuudha. Sarara gamaa gamana jiru sadeen sanirrani tuuxanii bakka namaan qalama diimaan tuqe kana achirratti hogguu tuuxan jala kana jechuudha. Viidiyoo ta'etu jira. Viidiyoo kajuu kanarratti tuuxanii haala kanaan viidiyoodhaan jiru isin fida jechuudha. Fakkeenyaaf mee viidiyoo asirraa yoo gabaadde mee viidiyoo wayii isin fida fakkeenyaaf mee anamma isin agarsiisuudhaaf fakkeenyaaf kanarratti hin tuqa. Bifa barbaadanii bifa quality ta'een isin taphachiisaa jechuudha. Akkasuma ammas an waanin asirraa jaaladhetu jira. Waanin asirraa jaaladhetu jira ammas waan isin ajaa'ibsiisu. VOA ta'ee reediyoolee adda addaa reediyoo addunyaa guutuu asirraa qaba. Akkasuma televiziyiinaan garaagaraa asirraa qaba. Wanni appilikeeshinii kun hin qabne hin jiru jechuudha. Kanaaf eegaa appilikeeshina kana fakkeenyaaf muuziqaa bakka itti taphachiifnu bakka isin agarsiisan irratti ni tu'ina sarara kanarratti jechuudha. Sarara kanarra eegaa tu'ine jala kanarra jechuudha. Maajik reediyoo kan jedhutu jira. Kunoo akkuma agartan kana jechuudha. Maajik reediyoo. Maajik tanarratti ni tu'ina. Haala kanaan nu dhufa jechuudha. Eega haala kanaan nu dhufe maal filannaa yoo barbaadan fakkeenyaaf lookaan reediyoo jee muuziqii jee toolkii jee haala kanaan nu dhufa jechuudha. Ispoortii kan barbaanne keessaa filanna maayil ookshiin. Amma kamirratti filannaa jalqaba irratti waan barbaannu reediyoo barbaannu filachuudhaaf baay'ee laanguweejii kajuu kanarra filanna jechuudha. Afaan nuti barbaanne filachuudhaaf baay'ee laanguweejii kanarratti ni tuqaa. Haala kanaan laanguweejiidhaan jiru kan inni qabu nuuf fida jechuudha. Amma fakkeenyaaf as keessaan amma sagalee reediyoo Ameerikaa barbaade haa jennu amma as keessa fakkeenyaaf akkamti afaan beeknu amma reediyoon addunyaa ka Ameerikaatu jira. Iddoo gubbaa kana jechuudha. Sarara gubbaa kana kunuun agartan jeetii yaada. Waan sarchii kana jechuudha. Sarchii kanarratti hin tuqaa. Egaa achirratti tuqee VOA jeetiin katabaa jechuudha. VOA xiqqashoo addasiiseesiin Oromoo. VOA eegin haala kanaan naa fide irra oloofee mee barbaada yoo inni Oromoodhaan naa fiduu dide
Kun akkuma agartan VOA dhaan hunda naa fidee jira jechuudha. Ka Oromoon hin barbaadaa keessa. Kunoo VOA Amaaraallee fidee jira. Amaarikiyaa ta Ingilish fidee jira. Ka Oromoon hin kunoo ka Oromootis dhufee jira jechuudha. VOA Oromoo. Amma sa'aan afaan Oromoon geenne malee mee fakkeenyaaf irratti hin gattuqa. Kunoo akkuma agartan jala kana sarchi godhu jira. iyadoo wadada isku xidha Balcad iyo magaalada Jowhar ka dhigay maritaankeeda mid aad u halis badan marka ay timaado mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle iyo waliba ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya. Kunoo akkuma agartan kana liif asirratti ni agartan jeetii yaada. Facebook afaarratti fakkeenyaaf waraabameeti isinii dabra. Waan amma gallakkifamee booda isinii gadhiisan sa'aat akka booda yoo kaliifsan ta'e malee jechuudha. Kun reediyoo akkuma reediyoo irra caqasu yookiin ammoo diishii irratti caqasuuti jechuudha. Liif qaxxita isinii dabra. Sa'a lama cinaa guugayemma afaan Oromoo akkuma reediyoo irraa sanii isiniif dabarsaa jechuudha. Kunoo liif ja'a ni agartan amma Sumaariyaa haasa'u jira jechuudha. Yoo afaan Oromoo ta'illee haaluma kanaan jechuudha. Afaan Amaaraas Ingilish ka barbaadan jechuudha. Xildhibaanna ka tirsan maamulka Hirshabelle ciidamada ammallee osoo hin qaqqabne jechuudha. Osoo isin hin rakkifne niitorkii laafaadhaan isiniif dalagaa jechuudha. Haala kana waa hedduu qabachuudha. Obboleeyyan isin irra deemtanii hunda laaluu dandeessanii jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf kun akkuma agartan kana product kayyuu kana jechuudha. Product kanarratti oguu gattuudhaan televiziyoonaan addunyaa hunda qaba jechuudha. Kun akkuma agartan kanatti. Kuno art, business, comedy, education, gaming, the hope. Waan hin qabne jechuudha. Government kayyuu, health, kids, televiziyoona ijoollee hunda qabaa jechuudha. Muuziqaadhaan garagaraa, new in the politics kayyuu, region ka amantiis ni qaba jechuudha. Kun amma asirratti tuuxanii fakkeenyaaf region kanarratti tuuxanii ka barbaadan keessaa isin ofii barbaadan keessaa filattan jechuudha. Kun hundi televiziyoonaan jechuudha. Kunoo fiilmii garagaraa teknooloojii ispoortii waan hin qabne jiru. Isin irra deemtanii takka takkaan laaluu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kana barbaadan asumarratti gattuuxanii sarchi godhatanii barbaadanii jechuudha. Haala kanaan akka irraa gammaddan abdiin qabaa. Anamma keessaan waanuma takka saampuluma isin agarsiisee isin irra deemtanii ni filattanii baay'ee tokko bareedaan keessattuu sagalee namaaf guddisa jechuudha. Moobaayila sagalee hin qabne akkasuma fakkeenyaaf hadiisa tokko ka sagalee hin qabne yookiin ammoo muuziqaa tokko ka sagalee hin qabne sagalee itti nuuf godha jechuudha. Eega muuziqaa tokko taphachiifne booda as tuunee bakka akka niitoorkii jiru kana tuunee kanneen irratti wal qixxeeffanna waan barbaanne haala kanaan kamturra karamitti irra sagaleen bareeda ka jedhu irratti wal qixxeeffanna jechuudha. Kun hundi waan sagalee bareechu. Kana markaan tuttuqu jiru kanneen ni agartan jeetii yaada. Kanneen hundi waan sagalee bareechu jechuudha. Haala kanaan akka isinitti tolu abdiin qabaa. Itti fayyadamaan isiniin jedhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura. Yoo viidiyoon kiyya isiniif bareede like share godhuun dagatina. Akkasuma YouTube chaanala kiyya subscribe godhuun dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.